Nootiin maallaqaa BRICS haaraan olaantummaa doolaaraa hambisuuf yaadame yaa'ii tibbanaa BRICS irratti mul'atee jira. Hojiirra oolmaansaa akkam ta'a laata? Kana malees biyyoonni BRICS maallaqa waloo isaaniitiin bitanii walirraa gurguruuf akka jiran, akkasumas BRICS carraawwan akkamii Itoophiyaa fi Afrikaaf qabatee dhufaa jira kan jedhu irratti waan qindeeffanne qabna. Hordoftoota Birtuu Miidiyaa akkam jirtu? An Yoonaas Mangashaati. Jaallattanii waan nu hordoftaniif galata keenya guddaadha. Maallaqi BRICS haaraan ifa ta'ee jira. Qormaata jajabinaa olaantummaa doolaaraa hambisuuf ta'edha jedhamee biyyoota BRICS fi michooma daldalaa isaanii gidduutti daldalli faayinaansii keessatti maallaqa biyya keessaa fayyadamuun binnee walitti gurgurraa jechuun isaanii labsii kaazaan xumura konfereensii kanaa irratti bahe jechuun gabaasaaleen garaagaraa bahaa jiru. Walgahii BRICS Raashiyaa kaazaanitti gaggeeffametti hooggantoonni BRICS dhimmoota garaagaraa kaasanii jiru. Xiinxaltoonni waa hedduu jedhan nootiin BRICS haaraan kan olaantummaa doolaaraa hambisa jedhame alaabaa Brazil, Russia, Hindi, China fi Afrika kibbaa kan agarsiisu yoo ta'u, daldala addunyaa keessatti filannoo haaraa argachuudhaan doolaara Ameerikaa olaantummaa hambisuuf jedhame. BRICS tarkaanfii kana kan fudhachaa jiru sirna faayinaansii maallaqaa warra dhiyaa fi caasaa faayinaansii doolaara irratti hirkate xiqqeessuuf akkasumas tattaaffii filannoo biraa uumuutii jedhame. Biyyoonni BRICS doolaara Ameerikaa ifatti didaa hin jirani. Numaayyuu haala tarkaanfiiwwan siyaasaa kan akka qoqqobbii irraa kan ka'e doolaara argachuun daangeffamuu waan danda'uuf qophaa'aa jiru jedhanis kanneen biroon. Konfereensii kana irratti pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin maallaqni BRICS jalqabuun biyyoonni BRICS doolaara Ameerikaa dhiisaa jiru jechuu osoo hin taane ammallee yoo daangeffaman bakka bu'ee kan biyyoota misoomsuu jira jennee ifa gochuudha jedhanii jiru. Doolaarri faayinaansii addunyaa keessatti meeshaa guddaa ta'ee itti fufee jira. Garuu akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuun amantaa maallaqaa kana hir'isaa jedhan Putin. BRICS doolaara mormuu mannaa furmaata biroo barbaaduuf akka yaalu labseera. Dabalataanis ejjennoo qabatamaa biyyoonni BRICS fudhachaa jiran cimsanii dubbatanii jiru. Pirezidaanti Putin yoon ugguran filannoo biraa argannaa jechuun dubbatan. Ka'umsi guddaan maallaqa BRICS eegaluuf jiru doolaarri Ameerikaa sababoota adda addaa irratti daangessuuf yookaan immoo qoqqobbii kaa'uuf yoo itti fufame maallaqni filannoo akka barbaachisu biyyootaaf ergaa kennuudha jedhan. Gara sirna dinagdee akka qabeessaatti tarkaanfachuu haala fakkaatuun doolaara akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun saffisaan qophii faayinaansii haaraa fudhachuun barbaachisaa akka ta'e himan. Doolaara Ameerikaa irratti hirkattummaa hir'isuuf tarkaanfii guddaa fudhataniin biyyoonni BRICS kaffaltii daangaa qaxxaamuraa maallaqa biyya keessaatiin akka bitanii walirraa gurguranis waxabajjii 23/2024 sirnaan raggaasisuu isaaniitiin maddeen kan gabaasan. Biyyoonni BRICS fi michoonni daldalaa isaanii gidduutti daldala faayinaansii keessatti maallaqa biyya keessaa fayyadamuun ni simannaa jechuun labsiin kaazaan xumura konfereensii kana irratti bahee agarsiisuu isaa maddeen gabaasaniiru. Inspeekshiniin kun akka qaama inisheetivii kaffaltii daangaa qaxxaamuraa guddaa BRICS kan maallaqa biyya keessaa fedhii faala jijjiiramaa ta'een akka fayyadaman jajjabeessuutti ilaalama. Akka gabaasaaleen jedhanitti nootiiwwan baankii BRICS yuunitii jedhamee waamamuu danda'a. Deeggarsiisaa tariitii maallaqa miseensotaa fi warqee irraa dhufuu danda'a. Haa ta'u malee maallaqi BRICS jalqabuu isaa irratti beeksisni sirnaa hin banamne. Gara Afrikaa fi Itoophiyaatti yoo deebinu BRICS walgahii isaa murteessaa yoo waamu Raashiyaa kaazaanitti Afrikaan carraa gita hin qabne qarqara dhaabattee jirti jedhan xiinxaltoonni. Walgahiin kun walitti qabama humnoota jajjaboo addunyaa qofa osoo hin taane yeroo Afrikaaf barbaachisummaa guddaa qabudha. Ardii kanaaf hirmaannaan BRICS waliin qabdu gadi fageessuu fi gahee ishee addunyaa irratti cimsuuf waltajjii addaa kan banudha jedhan. Afrikaan yeroo murteessaa dandeettii dinagdee fi tumsi tarsiimoo egeree ishee irra deebi'ee ibsuu danda'u irra jirti. Dhiibbaan BRICS babal'achuun Afrikaaf hariiroo idil addunyaa ishee adda adda gochuuf carraa kenna. Biyyoonni akka Itoophiyaa dinagdee Afrikaa saffisaan guddachaa jiranii tokko Masriin kaaba Afrikaa keessatti dhagaa bu'uuraa tarsiimoo taatee amma qaama BRICS taateetti hammatamuun isaanii dandeettii Afrikaan daldalaaf marii addunyaa keessatti sagalee ishee mirkaneessuuf qabdu cimsaa jedhan. Dhiyeenya kana Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates BRICS keessatti dabalamuun isaanii qabeenya maallaqaa guddaa kan fidu yoo ta'u, investimentii Afrikaa dameewwan akka anniisaa
isaa bu'uuraalee misoomaaf teekinooloojii irratti balbala haaraa banam. Biyyoonni galoo galaanaa dinagdee isaanii adda adda gochuuf fedhii guddaa kan qaban kun Afrikaa bakka guddinaa ijootti ilaaluun keessumaa qonnaa oomishaa fi annisaa haaromfamuu danda'u indastiriiwwan guddina Afrikaa gara fuulduraatiif murteessoo akka ta'an xiinxaltoonni himanii jiru. BRICS maaliif Afrikaaf carraa murteessaa ta'a kan jedhuuf Afrikaaf filannoo cimaa ni kenna. Karaa gamtaa dinagdee gabaa warra dhiyaa irratti hirkattummaa jiru hir'isuudhaan biyyoonni BRICS waliin daldalaaf investimentii guddisuudhaan biyyoonni Afrikaa hirkattummaa gabaa tokkicha irratti qaban hir'isuun dandamachuu dinagdee cimsuu danda'a jedhu. Garaagarummaan kun dinagdee tasgabbaa'aa fi itti fufiinsa qabu guutuu ardii kanaa keessatti uumuuf barbaachisaadha. BRICS keessatti jalqabbii abdachiisaa ta'e keessaa tokko baankii misoomaa haaraa NDB yoo ta'u, kunis faayinaansii bu'uuraalee misoomaa baay'ee barbaachisu kan dhiyeessudha. Biyyoonni Afrikaa hedduun hanqina bu'uuraalee misoomaa guddina gufachiisan isaan mudata. NDB'n dhaabbilee akka IMF fi baankii addunyaa yeroo baay'ee haalawwan ciccimoo Afrikaa miidhaa geessisan waliin wal qabatee filannoo biraa kenna. Karaa NDB biyyoonni Afrikaa faayinaansii argachuun misooma bu'uuraalee misoomaa jijjiiramaa fiduu fi qaawwa guddinaa saffisaan cufuu danda'a jedhu. Dabalataanis biyyoonni BRICS keessumaa Chaayinaa fi Indiin kalaqa teekinooloojii irratti adda dureedha. Hirmaannaan Afrikaan BRICS keessatti qabdu walta'iinsa ardii kanaa dameewwan akka bu'uuraalee dijitaalaa, barnootaaf indastiriiwwan teekinooloojiin gaggeeffaman irratti fuulduratti tarkaanfachiisuuf balbala bana. Dameewwan kunneen dinagdee dijitaalaa addunyaa keessatti guddinaaf karaa waan dhiyeessaniif egeree Afrikaaf kun murteessaadha jedhu xiinxaltoonni kunneen. Afrikaan qabeenya uumamaa bal'aa kan qabdu yoo taatu biyyoonni BRICS gabaa annisaa addunyaa keessatti qooda fudhattoota ijoodha. Kunis oomisha annisaa fi bulchiinsa qabeenyaa itti fufiinsa qabu keessatti walta'iinsaan wal fayyaduuf carraa uuma. Walta'iinsi akkanaa biyyoonni Afrikaa qabeenya isaanii haala bu'a qabeessa ta'een akka fayyadaman kan taasisu yoo ta'u, tasgabbii dinagdee yeroo dheeraa guutuu ardii kanaa keessatti gumaachaa jedhu. BRICS Afrikaaf dhaabbilee addunyaa kanneen biyyoota dhiyaatiin olaantummaa qaban kanneen akka IMF, baankii addunyaa fi G7 fi madaallii kenna. Dhaabbileen humnoota naannoo akka Masrii fi Itoophiyaa hammatamuu isaaniitiin ammoo ejjennoon Afrikaan BRICS keessatti qabdu waltajjiiwwan addunyaa irratti humna daldalaa ishee guddisa. Biyyoonni Afrikaa haaromsa bulchiinsa addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u dhimmoota murteessoo ta'an kanneen akka imaammata daldalaa, jijjiirama qilleensaa fi nagaa eeguu irratti sagaleen isaanii akka dhaga'amu gochuu danda'u jedhu. Gama Itoophiyaatti yoo deebine Itoophiyaan BRICS keessatti dammaqinaan hirmaachuun ejjennoo dippiloomaasii fi tumsa roga hedduu biyyoota miseensa gamtichaa walii qabdu ol kaasaa jedhanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaadar Raashiyaa Evgenii Terekiin muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad yaa'ii kana irratti pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiniin dabalatee hooggantoota biyyoota miseensota BRICS waliin marii gam lamaanii taasisanii jiru. Ambaasaadar Terekiin akka jedhanitti Itoophiyaan miseensa haaraa BRICS ta'uun sabni Afrikaa bahaa gamticha keessatti qooda qabeessa ta'e dammaqinaan akka argatu gumaacha taasisaa jedhan. Akka isaan jedhanitti Itoophiyaan bara kana dirree siyaasaa biyyaalessaa dippiloomaasii dinagdee hariiroo alaa kabajuun tarkaanfii guddaa fudhattee akka jirtu himan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad yaa'ii BRICS irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan barbaachisummaa qabatamaa walta'iinsa ishee abdiif dandeettii BRICS bakka bu'u of keessaa qabdu fakkeenya ta'uu agarsiisanii jiru. Itoophiyaan Afrikaa Saaraa gad keessatti dinagdee guddaa qabeenya bal'aadhaan badhaafamte sadarkaa sadaffaa ta'uu kan hubachiisan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad qabeenyi kunneen investimentii fi daldalaaf carraa gitan qabne kan dhiyeessu ta'uu ibsan. Ambaasaadar Terekiif Itoophiyaan bu'uura BRICS jalatti oomisha isheef gabaa bal'aa ni qabaatti jedhan. Itti dabaluudhaanis miseensummaan Itoophiyaa biyyoota miseensa ta'an gidduutti misooma teekinooloojii dabalatee gama hundaatiin tumsa kallattii hedduu qabu kan dantaa waliin irratti hundaa'eef carraa kan kennu ta'uus ibsan. Itoophiyaan akka biyya miseensa haaraa taatetti bu'uura walqixxummaaf hundaaf ga'uu jedhuun karaa biyyoota guddatanii fi guddachaa jiran fayyaduu danda'uun waan isheerraa eegamu gumaachuudhaaf qophii akka taate kaasanii jiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa toorri idil addunyaa qaqqabeessan taane biyyoota hiyyeeyyii miidhe jechuun qeequ. Dhimma kanas ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kaasanii jiru. Guddinni dinagdeen biyyoota guddachaa jiranii sirna maallaqa addunyaa qaqqabeessan taaneen qoramuusaa himan. Dinagdeen addunyaa madaalawaa ta'uu dhabuun qaala'insa jireenyaa fi hojii dhabdummaa daran hammeessaa waan jiruuf carraaqqii waloo taasisuun yeroo kamirra caalaa barbaachisaa akka ta'e kaasan. Waamichi jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf taasifamus amma dagatameera. Haalota kunneen
kanneen keessatti garuu biriiksii keessatti carraawwan nutti mul'ata jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gartuun biriiksii furmaata ta'uu mala jechuun dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi osoo harka wal fuudhuun wal dubbisaniis argamanii jiru. biriiksii ilaalchisee qabxiin biraa ka'ee sababa waraana Yukireeniin Raashiyaa moggeessuudhaaf dhiibbaa warri xaataa isaa jiran akka hojjechaa hin jirre biriiksii agarsiistuu ta'uu BBC'n xiinxaleera. Qoqqobbii kanaan dinagdeen biyyattii gabaalee addunyaarraa akka addaan citu taasisuuf yaalameera. Kana malees manni murtii addunyaas himannaawwan yakka waraanaatiin pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin irratti akka hidhamuuf ajaja baaseera. Korri biriiksii amma Raashiyaatti qophaa'e kun erga ifa ta'e yaaliin Raashiyaa moggeessuuf taasifamu akka hin milkoomne kan jedhu dabarsuuf akka ta'e xiinxaltoonni dubbatanii jiru. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa yaa'ii biriiksii fi dhimmoota ijoodha jennee isin biraan geenyeen jaallattanii waan nu hordoftaniif galata guddaa qabdu. Horaa bulaa deebanaa.